Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka funay kabjumtoota daawwattoota ashaan dakka jirtu jabaatan jira alhamdulillah rabbi igaa kabjumtoota daawwattoota keenya irraa deebinee dhufnee jira jechuudha. Meeshaan obboleettii keenya maqaan isii Safiyyaa isinii qabannee dhufnee kabjumtoota daawwattoota keenya meeshaan obboleettii keenya Safiyyaa kanaan durallee bahee jira jechuudha. By the way, meeshaan kun jechuudha yeroo hedduuf deddeebi'ee hojjetamaa jira. Kanaan dura obboleessa keenya fi obboleettii keenya wajjin maqaan isaanii ammaa fi yaadadhu bahee hojjetamee jira jechuudha. Kanaan dura ammallee deebi'ee bifamsanii meeshaa masaan osoo waan akka irraa hin cabsin haaluma sanii na hojjedhaa jettee jirti jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana doolaaba jira. Asumaan immoo argaa jira. Akkuma san immoo diriisingi jira. Meeshaalee Sumaalee akka ajajni kenna yeroo ammaa kana gara meeshaalee Sumaalee jedhametti deebi'aa jira. By the way, kanaan booda hoo meeshaalee eenyu jedhama? Meeshaalee ashaan dakka jirtu jedhamanii immoo gaafamuu qabu jedheetiin yaada maaliif harka caalu namoonni haala kanaan qulqullinaan koppii goonee hojjetaa irraa waan ta'eef maqaa keenya immoo gaafamuu qaba. Maqaa nama biraatiin yaamamuu hin qabu jenneetiin yookiin immoo meeshaa Oromiyaa keessatti beekame jedhame akkasitti moggaafamuu qaba isin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kana doolaaba meetira 2 fi seentimeetira 40 ta'e akkuma argaa jirtan qaba jechuudha. Doolaabni kun almuuniyamii irraa hojjetame jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana gubbaan isaa keessan argaa jirtan kun almuuniyamiidha. Balballi isaa keessan argaa jirtan kun mastaawatii fakkaatu kan akkatti keessatti bareedee mul'atu kun almuuniyamiidha jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanaaf isinillee gama keenya dhuftanii akka talabattan isin affeerra mana keessan keessa galfattanii akka talabattan isin affeerra jechuudha. Kana bichaa miti asiin doolaaba harka isii ilaalame waan tokko doo irraa hin hambisin haala kanaan miidhagnee hojjennee fi jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa baay'ee waan namatti toluudha. Dhugaa dubbachuuf ana baay'ee natti tolee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ijoollee keenyallee isiniin boona ijoollee teenya ijoollee Oromoo biyya alaa jirtan ani meeshaa yartuu hojjechuu hin barbaadu. Meeshaa kwaalitii kana hojjetadhaa. Meeshaa kanaan dura nu ajajan keessaa dhiisanii jechuudha. Gara meeshaa kanatti yeroo jijjiiramtu jira jechuudha. Maaliif akkaan itti bareedee akkuma san qulqullinni isallee seeraan hojjetamee waan jiruuf jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanaaf isinirrallee maaltu eegamare akkuma kanaan dura meeshaa ordarii qabsiifataa turtan lakkoofsa keenya duwwaa 977 69 jechuudha. Fuula chaanaal iskiriinii keenyatti irratti illee isinii laxafna jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qabattanii dhuftanii akka talabattan isiniin jira. Ani ammaan tokkoon meeshaa kana gatii isaa isin hima jechuudha. Kanaan dura baay'ee ashaatu isin himaa ture. Ammallee ashaan immoo waan fagaatte seenina. Ashaan yoo miduu isin irraa fagaatu. WhatsApp isin irraa fagaatu, email isin irraa fagaatu, Telegram isin irraa fagaatu. Anuma duuba jirti jechaadha. Yoo barbaachisaa ta'e dhumarratti salaama isiniin jetti. Ammaan ani gatii meeshaa kanaa yoo isin beeksisu ta'e doolaabni kun haala kanaan almuuniyamiin keessamee hojjetame qarshii 75,000 hojjetama jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa maal difama 70,000 hojjetama. Itti aansuudhaan argaan kun illee akkuma argaa jirtan kana sireen jechuudha. Ijoolleen teenya ijoolleen Harargee Wallaggaa Dambidooloo hundi keessan akka talabatan abdii guddaa qaba. Akkasii miti Oromiyaa guutuu keessa bakki nu haga ammaa meeshaa hin geessin yoo jiraatu I don't know. Eessa? Hinjiru. Boorana. Haga ammaatti meeshaan ani hin geessin yoo jiraate Boorana qofa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanaaf ijoolleen Boorana illee dhuftanii meeshaa kana asii talabatanii Boorana galchuu qabdan jechuudha. Kana biraan isin yaadachiisuu yoo barbaade haala kanaan meeshaa kana hojjechuu keenyas gammachuu guddatu nutti dhaga'ama. Maaliif ofii keenyaa hojjenneetti dhiyeessina qulqullinaan haga dhumaatti hordofna jechuudha. Kanaaf algaan kun yeroo ammaa kanatti qarshii 75,000 hojjetamaa jira jechuudha. Kana fakkaata ashaan aduun akka malee jira. Aniin keessa dhaabadhu sun dadhamin isin dubartoonni immoo aduun dandeettanii mire dhiifama ayyuushitti aduu keessa dhaabusaa. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dressingii kun jira jechuudha. Itti aansuudhaan dressingii kana akkuma argaa jirtan kana kun meetira 1 fi seentimeetira 30 hojjetamee jechuudha. Haala kanaan balbala gamaa gamanaa qaba. Asirratti immoo almuuniyamii qaba. Haala kanaan geennee jechuudha. Meelaala. Hedduu bareeda. Hedduu bareeda. Gaafa galtee fuula daasforummaa sun osoo sirraan badin as keessatti ofii ilaaltee hin jettu gammachuu guddatutti dhaga'ama. Maaliif ifaajee kan kee waan ta'eef jechaadha. Kanaaf egaa hangana isiniin jechuu barbaade. Itti aansuudhaan ammallee akkanatti bifa kanaan bareechinee fi bifa koornarii haala kanaan hojjennee fi jira jechuudha. Iddoo kanatti duraan miraayaa galchina jechuudha. Miraayaa galchuu dhiisneeti asiin meeshaaleen gurguddaan ulfaatan tokko yeroo galu jalaa cabuu danda'a yookiin immoo jechaadha. Firii isaanii eeguudhaan madardaraa kana MDF irraa hojjennee qalamii dibnee fi galchinee fi jira jechuudha. Bifuma wal fakkaataa ta'een haala ijaan namatti toluun jechuudha. Kana koornarii kee keessa galchitee saalonii kee keessa galchitee meeshaalee babbareedaa waan akka rakabooti warqaammaa yookiin immoo
Permusi warqammaa serviisii warqammaa meeshaalee warqammaa ta'an as keessa keette burcuqqoo babbareedaa as keessa keette abbaa manaa keetti yookiin maatii keessa yoo kennitu akka gammachuun guddaa itti dhagahamu abdii guddaa qaba jechuudha. Isin immoo kichinii qabdi jechuudha. Isheen kun qarshii 27,000 hojjetamte. Isheen kun immoo kichinii mana keessaa qabdi jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana buleetiin teenna. Meeshaan kun shaashamannee deema kabajamtoota daawwattoota keessaa hawwan irratti isiniif ibseera. Meeshaan kun shaashamannee deema. Akkuma argaa jirtan kana haala kanaan kichinii isiif illee bifa adda ta'een hojjenneef jira. Wanni isiin bifa kanaan hojjetteef kishinaa keessa gala jechuudha natti fakkaate baay'ee. Egaa akkuma fedhii namaatiin hojjenna. Meeshaan keenya yeroo tokko meeshaan nuti gadhiifne haaluma saniin naa hojjedhu kan jedhamtu jira jechuudha. Kanaaf isinitti dheeressee jira kabajamtoota daawwattoota keenya. Inni kun osoo namni gargaaru jiraate laasaan. Ifattan. Akkuma argaa jirtan kana inni kun akkanatti socho'ee jechuudha. Bakka biraa ta'uu danda'a jechuudha. Algaan keessa yeroo sireen keessan isinitti katabbabu taate isa kana addatti haala kanaan isinii hojjennee isinii baasuu dandeenya jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana fakkaataa haga ammaatti na hojii turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.